Guyyaa har'aa kana baankii kenna baankii Raammis magaalaa guddittii Baaleetti magaalaa Roobeetti damee kenna isa haarawaa jalqabnee jirra. Akkuma beekamu baankiin tun haalli isiin itti dhaabatte baankii xiiqiidhaan dhaabatte baankii gartee mul'ata gaanfa Afrikaa keessaa baankii dhalarraa bilisaa ta'uuf dhaabbatte baankii tanammoo dhugoomsuuf sosocho'iinsi jiru baay'ee guddaadha. Hardhallee magaalaa Roobeetti damee baniinsa kana keessatti waan hedduu arginee jirra. Hedduu kaka'insi ummata keenyaa baay'ee guddaadha. Waan hedduu dalaguu hin dandahama. Ummata keenya ka waggaa dheeraadhaaf baankii dhalarraa bilisaa barbaadu ka gartee tajaajila baankii sababa kanaan osoo argachuu danda'uu irraa yeroo dheeraadhaaf fagaate kana haala halaala ta'e tokkoon haala shari'aa komplaayantii ta'e tokkoon tajaajiluuf akka waan duraan caala qajeellooti qophoofne tajaajila baankii hedduu kennuuf waan guddaa akka nurraa eegamu hardhallee arguu dandeenyee jirra. Fuuldurallee ummata kana qofaa miti ummata keenya ka islaamaa hunda isaa waliin tajaajila baankii ammayyaa ta'e tokko gochuuf qophaa'insa guddaa akka godhuu qabnu waan hubanneef san irratti hojjechaa jirra. Irra guddaa immoo yeroo ammaa teknooloojii baankii baay'ee murteessaadha. Teknooloojii dijitaalaayizeeshinii hojiirra oolchuuf akka kaayootti nutis waan qajeelatti qabannee eegalleef kanarratti bal'inaan dalagnee humna namaa irratti qajeelatti dalagnee humna namaa keenya kana tajaajila baankii saffisaa fedhii maamiloota keenyaa fi fedhii gartee nama hundaatu haala barbaadamaa tokkoon ta'een bakkaan gahuuf qophii guddaa akka godhuu qabnu kana haaluma kanaan tajaajila bareedaa tajaajila saffisaa maamiloota keenyaaf ni goona. Kanaafuu baankii Raammis baankii isin fakkaattu waan taateef baankii keenya wajjin tajaajilamaa isiniin jenna. Isin waliin taanee fedhii keessan guutuuf halkanii guyyaa hojjechuu akka qabnu bakka maanejmentii baankiitti bakka bu'uudhaan waadaa galuu hin danda'a. Biyyaafis gumaacha guddaa asumarraa ka'uudhaan faayinaansiidhaan gumaacha guddaa goonna jedhee abdii guddaa qabaa. Kanaaf hedduu galatoomaa baankiin kun keessanii itti tajaajilamaa galatoomaa ulfaadhaa jechuu barbaada.